Ashamaa harka fuune dhaggeeffatoota keenya baga nagaan gara Rise and Inspire dhuftan. Har'a seenaa intala xiqqoo qormaata hin yaadamne mudate garuu duubatti deebi'uu diddee keessa kutte jabinaan dabarte ilaalla. Kun imala kaka'umsa Malaalaa Yuusafzaayiiti. Malaalaan bitootessa 12, 1997 Paakistaan Mingooraa keessatti kan dhalatte si'a ta'u bakka barnoonni shamarranii yeroo baay'ee akka hin barbaachisnetti yookaan balaa illee akka qabutti ilaalamaa turetti maatii ishee irraa dhalatte. Abbaan ishee mana barumsaa kan gaggeessu yoo ta'u umurii baay'ee xiqqaa irraa kaasee fedhii barumsaa Malaalaa keessatti hore. Haalli cunqursaa ta'us barnoota isheetiin caaltee barnoota shamarraniitiif sagalee cimaa horatte. Haa ta'u malee bara 2009 yeroo Malaalaan umuriin ishee waggaa 11 qofa turetti Taalibaan magaalaa dhaloota ishee to'achuu jalqabe. Shamarran akka mana barumsaa hin dhaqne dhorke. Malaalaan mirga ishee dhaabattee maqaa fakkeessatiin biloogii barreessuu eegalte. Jireenya ishee bulchiinsa Taalibaan jalatti bal'inaan ibsite. Namoota baay'eedhaaf ibsa abdii kan taate ta'us ija jabinni ishee kun gatii guddaa kan kaffalchiisedha. Waxabajjii 9, 2012 Malaalaan otoobisii mana barumsaa keessaa osoo jirtuu nama qawwee qabatee Taalibaaniin mataa ishee irra rasaasaan rukutamte. Gochi suukaneessan kun garuu akka isheen waan qabdee irratti callistu gochuu hin dandeenye. Inumaa Malaalaan wal'aansa fayyaa dinqisiisaa booda fayyuu qofa osoo hin taane falmii barnoota ishee cimsite. Guyyaa dhaloota ishee waggaa 16ffaa irratti dhaabbata mootummoota gamtoomaniif haasawa kan goote yoo ta'u, durbi tokko, barsiisaan tokko, qalamni tokkoo fi kitaabni tokko addunyaa jijjiiruu danda'a jechuun jechi ishee addunyaa irratti sagalee kan dhageessise si'a ta'u sochii tokko qabsiise. Bu'aa bahii fi dhiibbaa addunyaa irratti geessiste. Aktiviizimiin Malaalaa fandii Malaalaa kan barnoota shamarranii addunyaa guututti leellisu akka hundeeffamu taasiseera. Bara 2014tti umurii waggaa 17 qofatti badhaasa Noobeelii nageenyaa fi kan fudhatte keessaa ishee quxisuu taate. Har'a namoota miliyoonaan lakkaa'aman kakaasuu itti fufteetti. Kunis dhuguma sagalee tokko jijjiirama fiduu akka danda'u mirkaneessiteetti. Seenaan Malaalaa Yuusafzaayi dandeettii damdamachuu fi humna barnootaaf ragaadha. Qormaanni kamiyyuu yoo si mudate sagalee kee barbaachisaa akka ta'ee fi jijjiirama kakaasuuf humna akka qabdu yaadadhu. Malaalaan rakkina irraa ka'uu yoo dandeesse atillee ni dandeessa. Imala Malaalaa irratti yaada qabdan koomentii jalatti nuuf qooda. Seenaa kaka'umsaa qabu argachuuf laayik, sabiskiraabii fi bilbila beeksisaa sana rukutuun hin dagatinaa. Hanga yeroo itti aanutti fayyaa fi milkaa'ina qabaadhaa jechuun Rise and Inspire isin gaggeessa.